Har'ikaa hundi keessanuu ni beektu guyyaan guyyaa ayyaanaati. Hordoftoota amantaa musliimaa hundi keessanuu baga ayyaana Eid al-Faxiriin nagaadhaan geessanii isiniin jedha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jecha. Egaa har'a haala kanaanii shirri guddii jennee kushiinaa madaamii keessa dhaabbachuun hin jiru. Fataa zanaa jennee deemuu fi amma sa'aatiin kun barii reefu sa'aatii 11dha. Ganaadha jechuudha. Halkani jechuudha. Hin beektu obboroodha jechuudha kan ayyaanni kabajamu isaan biratti. Inna warra amma ganama kana warra abbaa manaa namichaanii warra isaa warra abbaa manaa namitti ani bira hojjedhu warra saadhadhaa achi deemuufi jechuudha qophaa'aa jirra. Haala kanaanidha. Asumarraan madaamii kiyya naaf galateeffadha. Ayyaanaaf jettee uffanni isheen naa bitte isaa kanaadha jechuudha. Namoonni baay'een madaamiin uffata gaarii nuun bittu jedhanii kan aaran jiru. Egaa haa ta'uti uffanni kun haa ta'u gaariidha. Jaalannaan naa bitte malee odoo jaalachuu baattee uffata kanaa miti waa takka illee na godhuu dhiisuu ni dandeechi. Mindaa kiyya qofa naa kennuu ni dandeessi jechuudha. Haa ta'u mana kana erga dhufee dhugaa dubbachuudhaaf ayyaanni yoo dhufu haa dhedheeratu malee uffatuma akkanaa uffata haga tokko naa bitu. Garuu dheerinni isaa abeetu doga jalaa isinitti agarsiise immoo baay'ee dheerata. Rakkoon qabu dheerinni uffata dheeraa uffachuun immoo gaariidha. Innaa akkasii isiniin jedha amma deemuuf qophiirra jirra. Jalqaba warra isaa deemnaa warra namichaa jechuudha. Achi deemnee warra ishii deemnaa. Zoorri sa'aatii tokkotti gallee achi dadhabnee butunni gannee galleera naa jechuudha. Garuu mudannoo tokko asumarraa mudannoo ayyaana kanarraa wal qabatee isinitti himuun dhufe. Waggaa sadeen baranaati jechuudha. Ganama akkanumatti babbareennee uffannee kaanee warra namichaa dhaqne yeroo dhaqnu haati namichaa jechuudha. Sixootaa dhugumatti kiisii bareedaadha naa kennite jechuudha achumatti. Yeroo naa kennitu kana achitti banuu fi nan rakkadhe. Kanaa kennite laaluuf garuu muddamee jira. Kiisiin gubbaarra yoo laalu baay'ee bareeda. Hindi akkuma takkaatti na jaalatte waan akkana waanuma cimaatu kiisii kana keessa jira jedheen baay'ee banuuf muddame jechuudha. Innaa haa ta'uti garuu achitti banuu immoo kaagizma san namaa kennamee banuun yoonni hin jenne hin banne akkasumatti qabadhee sa'aatii galmaata keenyaa gara manaatti galle yeroon gallu kiisii kana hagan kutaa kiyya keessa dhaqee maaltu akka kiisii kiyya keessa jiru hanga laalutti nan muddame jechuudha. Inna yoonan kutaa kiyya dhufeetu kiisii keessa laalu maaltu jira isinitti fakkaate. Mee yoo maaltu jiraatee fi yoo maal naa kennam das jedha dhugaa. Inna dhugaa ergan banee garuu baay'een aare. Osoon akkana jedhee se'ee kiisii kana fideen dhufu. Hin fudhadhus jedhee yaadee ture. Garuu erganas hin gahe immoo deebisaa jechuu hin danda'u waan ta'eef itti dhiise jechuudha. Inna yuunifoormii bittee haala saniin haati namichaa naa kennite. Yuunifoormiin kun kan natti ta'uu miti. Bal'inni isaa nama 3 seensisa. Dheerinni isaa nama kunnoo hin beeku nama Afrikaatti hin ta'u kunoorra gurraachi sun dhedheeratu miire isaanitti hin ta'u jechuudha. Akkasittiin gizee isaan gudii ta'ee mudannoo kana yoomillee kan hin daganne keessa maalan jedhe iddoon keenya idduma kana mooyi. Akkamitti akkana naa kennite yoo shiitti hafee wayyaan jedhe sanuu gatiin isaa meeqa yuunifoormii suni birrii 15 jechuudha. Gatiin illee irra jira ture birrii 15 jechuudha. Akkas iddoo biraatitti sixootaa baay'ee namaa kennu. Maallaqa illee sirriitti namaa kennu ani iddoo biraatitti dhugaa dubbachuudhaaf maallaqa gizee ramadaana fi arafaa kanarratti qarshii haga 1,500 argadhee nan beekaa jechuudha sixootaa. Garuu erga mana kana dhufee waggaa 4 lakkoofsisee neeraa takka argadhee hin beeku jechuudha. Warri kun sixootaa ayyaana namaa kennuu kan tippii namaa kennuu hin beekanii maal akka ta'an hin beeku jechuudha. Yookiin illee birrii 5 dabarsanii jechuudha. Birrii 5 san isaan irraa yoo fudhadhe isaanumaafan deebisa jechuudha. Ijoollee isaaniitiif waan kenna. Akkasii isiniin jedha hordoftoota keenya. Ijoollee baay'een garuu mannoonni hedduu tippii kennuu ni jaalatu. Ana garuu qamisu manarratti argitan kana naa bitu malee caammaa lukaatiyyuu naaf hin bitanii jechuudha. Garuu haa ta'u barana waan jedhanii caammaa lukaa naa bitanii. Waggaa 4 keessatti barana maal akka dhageesse hin beeku caammaa lukaa naa bitee jirti isiniin jedha. Immoo baay'een keenya ijoollee baay'eetti kan gaafii ta'e
suuqiin sarraatanyaatii fi suuqiin isaanii garaagaraa kan jedhus gaafii namatti ta'a. Gizee suuqii deeman uffanni nuuf bitamu dheeraa malee likkiin keenya hin argamu jechuudha. Yeroo hundumaa uffata yoo naa bittu likkii kiyya naaf hin bittu jechuudha. Dhedheeraa kun humna isaatii olii kana jechuudha. Hundaafuu galatoomii jedhaanidha. Kanaa kan namaa godhu hin jiru. Kan kanaayyuu oduun bitatiin hafuutu jira. Haala kanaan jiraa isiniin jechuu jaaladha. Egaa ayyaannis ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Nullee deemuuf qophiirra jirra jechuudha. Haala kanaan innaa guyyaan har'aa guyyaa bashannanaa fi guyyaa zanaatti jedhan malee guyyaa kushiina keessa ijjetanii miti. Akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya. Ijoollee Habashaallee nan argaa. Kanumatti dasna jedhe isiniin jedha. Turtiin wajjin gootaniif galatooma. Baay baay.